Akka mooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Pireezidaantiin garee pireesii biyyaalessaa yookiin Naashinaal Pirees Kilab Jeen Joodisanii fi pireezidaantiin rakaa gaazexeessummaa garee pireesii biyyaalessaa Naashinaal Pirees Kilab Joornaalizim Inistituut Jiil Keeliin Waashingtan DC irraa ibsa waloodhaan baasaniin mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota hidhee jiru. Amiin Kiyaaroo fi waayila isaa Toomaas Ingidaa akkasumas gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa akka gallakkisu gaafataniiru. Gaazexeessonni kun ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin hidhamanii turuun isaanii haqa qabeessa akka hin taane kan dubbate ibsi kun dhimma walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru irratti kan dhaabbata oduu Associated Pressiif gabaasaa ture. Amiin Kiyaaroo fi waayilli isaa erga hidhamanii guyyaa 100 ol ta'uu isaanii ibseera. Seera labsii yeroo tattamaatiin walqabachiisuudhaan miseensota waraana bilisummaa Oromoo isa mootummaan Itoophiyaa shanii jedhee waamu haasofsiisuu isaatiif kan hidhame Amiin Kiyaaroo akka yakka hin raawwanne kan hime ibsi kun gaazexeessonni waan hojii isaanii hojjetanii fi akka adabamuu hin qabne ibseera. Baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran haleellaa hidhattootaatii fi beelaan rakkachaa akka jiran dhaabbileen gargaarsa addunyaa ibsaa jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa yookaan ochaan akka jedhutti ji'a darbe bakka Baraahilee jedhamu keessatti kan argamu mooraa baqattootaa irratti haleellaa hidhattootaan raawwatameen baqattoonni 5 ajjeefamaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni dhimma baqattootaa yookaan UNHCR fi dubbi himtuu ba'aa Afrikaa kan ta'an Faatii Kaasmaa baqattoonni Eertiraa warreen mooraa keessa turan mooraa gallakkisanii bakka nageenya isaaniitii fi mijataa ta'etti faffaca'aa jiru jedhan. Akka qorataan dhaabbata mirga namoomaa Amnesty International Fissaa Takilee jedhutti immoo baqattoonni Eertiraa hedduun daangaa ce'uudhaan gara Keeniyaa fi Ugaandaatti baqachaa jiru. Kanneen keessaa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa irratti qabamanii mootummaa Keeniyaatiin kan hidhaman hedduu akka ta'an ibsameera. Baqattoonni Eertiraa 100,000 fi 40,000 naannoo Tigraay qubatanii turan erga wal waraansi jalqabame as gara kibba biyyattiitti baqachuudhaan naannoo Affaarii fi Amaaraa keessa qubachuudhaaf dirqisiifamuu isaanii kan himan aanga'oonni gargaarsa namoomaa waan karaan cufaa ta'ee fi baqattootaa fi gargaarsa namoomaa taasisuun rakkisaa akka ta'e ibsanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri gargaarsa namoomaa akka jedhutti dhiyeenya kana nyaanni qaama namaa jabeessuu fi qorichi meetiriik tooniin 100 Tigraay keessatti raabsameera. Gargaarsi kun namoottan biroo 10,000 fi baqattoota Eertiraa 22,000 akka qaqqabees gabaasameera. Warreen naannolee Affaarii fi Amaaraa keessa jiran 100,000 fi 90,000 gargaarsa kanas argachuun isaanii himameera. Eejensiin gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaaba Itoophiyaa keessatti namoottan gargaarsi barbaachisu 800,000 fi 70,000 ta'an qaqqabuudhaaf akka daanqame beeksisee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Yemmuu waraanni Raashaa 7 sadaffaadhaa fi Yuukireen keessatti haleellaasaa itti fufee jiru kanatti rakkinicha mariidhaan hiikuudhaa fi yaaliin taasifamaa jiru ammas itti fufee jira. Aanga'oonni biyyoottan lammanii marii kanaan dura qaamaan wal arganii biyya ollaa Beellaaruus keessatti taasisaa turan guyyaa har'aas viidiyoodhaan itti fufuun isaanii gabaasamee jira. Amma ammaatti garuu waliigalteen irra ga'ame hin argamne. Walwaraansa kanaan kan ka'e yemmuu namoottan miiliyoonatti lakkaa'aman Yuukireeniin gallakkisanii baqachaa jiran kanatti namoottan muraasni biyyoottan alaa turan immoo lammii keenya gargaaruu qabna jechuudhaan gara biyyaatti deebi'aa akka jiranu gabaasamaa jira. Buufata geejjiba baaburaa Poolaandi keessa jirutti baabura Yuukireeniin gara magaalaa Odeessaa deemu kan eeggataa jiran keessaa tokko kan taate ogeettiin fayyaa Iriyaan Oreel akka jettetti aktuwaalitii Iriyaan jaallanne. Lammii Yuukireen biroo Maariyaa Kalaayikaa jedhamtu kan biyya Itaaliyaa jiraachaa magaalaa Kiyevitti deebi'aa jirtu biyya kaleessaa yemmuu dubbattu. Namoota gargaaruufan gara Yuukireenitti deebi'aa jira. Sababiin isaas yeroo ammaa haleellaa rookeettiif boombii keessa kanneen jiran hiriyoota koo caalaa haala tasgabbii qabu keessan jira. Kiivis qabamuuf akka jirtu nan beeka. Kanaaf gamas dhaqqabne namoota kabiroo gargaaruuf carraa sadhumaa gargaaramne. Akka biyyi ollaa Yuukireen Poolaan jettutti erga waraansi jalqabame 7 sadan darbee asitti namoonni 100,000 fi 86,000 Yuukireenitti kan deebi'an yommuu ta'u kanneen keessaa harki 83 lammiilee Yuukireen. Yuukireen magaalaa Maariiupool keessatti roobii darbe haleellaa hospitaalaa bakka haadhonni itti da'an irratti raawwatameen madaa'uudhaan hospitaala biroo keessatti wal'aanamaa kan turte dubartiin lammii Yuukireen du'uun ishee gabaasameera.
Akka gabaasni Associated Press jedhutti ulfi garaa ishee keessa ture gargaarsa haakimootaatiin ba'us mucaan garuu lubbuudhaan turuu hin dandeenye. Dubartii kana wajjiniin dubartoonni biroo 2 haleellaa boombii humnoota Raashaa kanaan kan madaa'an yommuu ta'u, lamman isaanii ijoollee durbaa dahan 2 wajjiniin lubbuudhaan hafuu isaanii gabaasni Associated Press ibseera. Kaaba bahaa kutaa biyya Chaayinaa bulchiinsa Jiiliin keessatti dhibeen COVID-19 akka haaraatti faffaca'uu jalqabuu isaatiin kan ka'e mootummaan Chaayinaa jiraattonni kutaa biyyichaa miliyoonii 24.1 ta'an akka naannoo isaanii keessaa hin baane taasiseera. Vaayirasii hariitiidhaan namarraa namatti darbu kanaan kutaalee biyyattii adda addaa fi magaalota adda addaa keessatti wixata kaleessaatii asii namoonni 3,507 kan qabaman yommuu ta'u, akka Komishiiniin Fayyaa Biyyaalessaa Chaayinaa jedhutti guyyaatti namoottan 1,337 oltu qabamaa jira. Itti aanaa Daayirikteeraa Komishiinerii Fayyaa kutaa biyya Jiiliin kan ta'an Zihangyaan haala faffaca'iinsa vaayirasichaa yommuu ibsan. 全省确诊报告的感染者数出现了较大幅度的上升。一方面反映出来，本次奥密克戎新冠病毒lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabame kan mirkanaa'e kutaa kana keessatti guddaa dabalee jira. Kanaaf sababaan tokko akaakuu vaayirasii kanaa jalqaba irratti adda baafachuun rakkisaa ta'uu isaati. Baay'ee daddabra, ariitiidhaan faca'a. Sadarkaa jalqabaa irratti qorannaan namarratti beekuun rakkisaa waan ta'eef utuu hin beekamiin nama hedduu waliin ga'a. Sadarkaa jalqabaa kanarratti asiidii niwukileekiiniin qorachuun isa utuu hin beekamiin hawaasa waliin ga'e sana dafanii adda baasanii beekuuf ni gargaara. Amma ammaatti namootaan vaayirasichaan qabaman keessaa harka 90 kan ta'an kan argaman kutaa biyya Jiiliin keessatti yommuu ta'u, hanga'aan paartii kooministii naannichaa, hanga'oonni mootummaa naannichaa hospitaala yeroo hatattamaa akka qopheessanuu fi hospitaala biroos akka qopheessuu qaban hubachiisuun isaanii gabaasameera. Bitootessa 14 jalqabee guutummaa Chaayinaa keessatti lakkoofsi namootaan vaayirasichaan qabamanii 120,020,504 ga'uun isaa ibsameera. Vaayirasiin kun isa gosa Omikron jedhamu ta'uun isaa dubbatamus isa ta'uudhaaf dhiisuu isaa addaan baafachuudhaaf qorannoon akka itti fufee jirus himameera. Dhibeen koronaa waggoottan 3 kanaaf addunyaa jeeqaa jiru yeroo jalqabaatii fi Chaayinaa keessatti akka mul'ate kan beekamu yommuu ta'u, amma ammaatti dhibeen kun addunyaa irratti namoottan miliyoonii 6 olii ajjeesuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma gabaasaalee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.